Naga fayyaamishoo har'amee waa'ee bonkoo isin hima. Oromoon aadaa duudhaaf safuu addunyatti beekamanii fi uffata aadaa garaagaraa kan dhiiraaf dubartoonni itti fayyadaman ammas itti fayyadamaa jiran hedduu qabaachuun beekama. Uffata aadaa dubartoonni itti fayyadaman keessaa tokko bonkoo. Bonkoon uffata aadaa dubartoonni itti fayyadaman yeroo ta'u gogaa loonii irraa hojjetama. Akka uffachuuf mijatutti dhadhaan sirritti erga itti godhamee shukumamee foolii gaarii akka qabaatuufillee urgooftuuwwan mala aadaatiin hojjetamantu itti godhama. Kana maleellee jirbiiwwan halluu adda addaa qabanii fi wantoota garaagaraatiin faayamee kan hojjetamu uffata aadaa bonkoo. Bonkoon kan uffatamu qaamatti aanee osoo hin taane uffata biroo irraani. Bonkoon uffata dubartoonni gara dugdaa irratti uffatanii fi gara fuulduraatti immoo banaa qaba. Yeroo ammaa kanas dubartoonni qophiiwwan garaagaraaf agarsiisa aadaaf dhimma itti ba'u. Bonkoo kanarraa tanuma fayyaaf nuu ta'a.